السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفي ونجولي ورمو هند فسنو بكم جرتان التناجين ربي قدا إسن الرهاجرات إسن جا إن شاء الله. وري هاروا غرچان الله فايا ورمو فاجرتان بغنا غان لفتان إسن جنة. وري أمو فندورا ماتين وفتاتني جرتان قلتو ما إسن جنة إن شاء الله. خانا فتاني ساكسومتي لايك شير سبسكرايب قولون ججبيسا نقوديسا إسن جنة. Har'a maal qabattee nu dhuftee jechuu keessa hin oolu. Har'a wanni qabadhee isinii dhufee shamarran ijoollee shamarranii hedduu gama keessaatiin rifeensa keenyaa ni jajjabaata maal jettanii turtanii. Kanaafuu dawaa rifeensa isinii bilaafisu qabadheen isinii dhufee sunis waan guddaa miti waan salphaadha waan mana keenya keessatti dalagachuu dandeenyu osoo alarraa hin bitin osoo aarsaa takka hin kafalin jechuudha. Waan alarraa yoo binnillee waan basiita takkatti binna. Akkasii waan mana keenya keessatti harkaan dalagannu meeqa haga dhuma viidiyoo keenyatti yoo nu waliin turtan irraa ni barattan jeetii yaada. Namni keenya osoo dura gaddaheetuma osoo waan sana addaan hin baafannee maal jechuudha jee bira kutaa. Kanaafuu inshaallah maal jechuus taayyumaaf dhibna. Akkasin isiniin jaa Oromoon waa hundaa'uu barachuu qabdi. Nega amma akkuma jennee karaa barumsa keenyaatiin isin dabarsaa hanga dhuma barumsa keenyatti nu waliin tura. Bye. Kun obboleeyyan kiyya waniin an qabadhee isinii dhufee talbaadha yookaan koontarii. Inshaallah talbaan kun hedduu takka bareededha. Isaa fi qolofa qullubbii adiitii fi qolofa shunkurtiitiin isiniin ja'a inshaallah. Shunkurtii diimtuu jechuudha. Akkuma argaa jirtan. Inshaallah gaamii walumaa nuun ilaallaa haga dhuma nu waliin tura. Kunoo xumurree jira bishaan isaa hedduu takka namatti tola. Mee gizee qabbanaa'ee isin ilaalla walumaanuu. Gizee qabbanaa'ee amma xiqqishoo humaan jiru bareedadha. Gizee qabbanaa'ee wal qabee hedduu takka bareeda. Inshaallah gaabbuliin kiyya waan kana itti fayyadaman isiniin ja'a. Akkuma argaa jirtan bishaan isaa kunoo kana. Amma kunoo bishaan malaagaan keessa ni deema. Kana akkuma amma kunoo laal qabbanaa'ee jira malaagaan keessa hin deemu. Akkasitti waan kana dibattanii hedduu takka bareedadha. Hedduu takka natti tolee irraa fayyadaman isiniin jaa obboleeyyan kiyyaa. Wanni kun gogaa fuulatiifis hedduu takka bareedadha. Fuula shifinii isin baaseefis hedduu takka bareedadha. Itti fayyadaman isiniin jaa rifeensa keessaniif hedduu bareedadha. Rifeensa isinitti jechuudha jajjabaateef. Hayyee kun amma xumurree jirra. Koontaris gogaan isaa kana malaagaa lama qofa itti naqattanii hin guddistanii malaagaa lama qofa itti naqattanii obboleeyyan kiyya san booda inshaallah ni danfistanii daqiiqaa 15 qofa irra tursiistanii ni dibattanii rifeensa keessa yoo kaafetan irra bulchitan yoo irra oolchitan san booda bishaanumaan dhiqattan shaamboon hin dhiqattan eefa dhiqattanii kaatan osoo rifeensa keessan bishaan hin fixanne osoo rifeensa keessan bishaan fixatee goggogee ka'u hin jenne baaziliina fi zayituun waliin layxanii akka kireematti dibattanii
Amma obboleeyyan kiyyaa bishaan soogiddaa itti naqxanii bishaan kun bishaan soogiddaati. Bishaan qulqulluu bishaan dhugdan birciqqoo 2 itti naqattanii akkuma rifeensa keessaniitiin inshaallah xumurree jira gaaga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura.